Akka moltan daawwattoota keenya kabajamoo kun qophii teenya kaarraa kan bakakkaa entertainment raasnii darbu keessi keessumsiisu ana Dawite Mekonen doggoon ta'u warra kaameraan waraabanii wajjin halkan gaadee yookiin guyyaa gaarii isiniin jecha qophii teenya kaarraa kana keessatti waa dib jedha gujiin lib jedha seenaan kun seenaa Oromoo keessaa isa tokko waan ta'e eessatti ta'e yoom ta'e eenyuun ta'e jedhu kanan gabaabsee isinii muudhaaf deema waa dib jedha gujiin lib jedha ammasittuu wallee bareedaa kana dhaggeeffachaa viidiyoo kana like share gochuu akka dirraanfadhe wallee kana ka barreessee yookiin ka waloloo isaaf muuziqaa isaa ka tolche Daani'el Badhaadhaa yeroo jedhamu ka wallistee Waadaa Diroo jedhamti muuziqaa moo ka jala naqee akka gurra keenyaaf tolutti kan nu tolche Daawit Taaddaseeti daqiiqaa 5 booda walitti deemina viidiyoo kana like if share gochuu akka dirraanfanne yaa
Galatoomi waadaa diroo. Bishaantu afaan jiraaf malee waan dubbadhu waan baay'een qabaa itteedhaan qurxummiin. Wanni isin ajaa'iba qurxummii jennaan waan tokko yaadadhe. Addunyaa kanarraati bishaan daakuun tokkoffaan qurxummiidha jedhanii haasa'u jedhan ala kana. Garuu sobadha. Qurxummii otoo hin ta'in qurxummiin amma nan daakuu danda'u kanayyuu daakuu danda'u. Fakkeenyaaf qurxummiin takka duddaan daakeen beeku bishaan. Kanaafuu anu sarara waan tokko yaadadhe. Ala kana saayiboottan koo Daawiteen faaraadha jedhanii narraa haasa'u jedhan. Anis dhaga'eera garuu akka nama dhageenyeetti irraa callisee irraa use. Sababni isaas takka maaliif faaraadhaan jettan jedhee saayiboota koo gaafadheen beeku. Anu ofirratti hin beeka. Bishaan daakuun beeku, saayikilii oofuun beeku, moota saayikilii oofuun beeku, jottoonni taphachuun beeku, karambullaa taphachuun beeku, puulii taphachuun beeku. Kanaaf waan kana walitti qabanitu Daawiteen faaraadha jedhanii haasa'u jedhan. Dhaga'eeranis. Ani garuu faaraadha otoo hin ta'in farra waan kana hundaati. Waadib jedha gujiin lib jedha. Lolli hamaadha. Lolatti seenuun waan badaadha. Lolatti seenanii yookiin lola keessatti dammi muramu. Lola keessatti bishaan namatti dhangala'u. Lola keessatti dhiigatu gannama. Qeetu diigama. Haadhaaf ilmootu wal dhaba. Abbaaf ilmatu wal dhaba. Biyyatu biyyan taanee ta'a hin diigama. Kanaafuu lolli dhala namaa barbaachisaa miti. Garuu ergatti seentee immoo erga lolatti seentee garuu xumurtee keessaa ba'uun kaabbaati. Seenaan kun seenaa dur otoo Oromoon hin cabin cabiinsa Oromoo dura wanta ta'e tokko isinitti himuudhaaf deema. Waadib jedha gujiin lib jedha. Gujii keenya kanatu loon hedduu horsiifata. Yennaa loon hedduu horsiifatu keessaa aannan dhuga. Yennaa aannan dhugu keessaa irreen isaa kun irree jabaadha. Humna jabaa tokko qaba. Nama yeroo miilli isaa illee tarkaanfatu nama koomeen isaa kun qaxxisudha. Yennaa jabaa jabina akka dhiiratti irreen isaa kun irree jabaa waan qabuuf humna guddaa qaba. Aannan dhuga. Akka jedhamutti dur gujiin nama miti harreeyyuu kaballaadhaan koffisaa jedhama. Waraana Minilikii wajjiniin yeroo baay'ee gujii keenya kanatu waraana Minilikii waan mateetu dhukkee walirraa kaasaa oolu. Waraanni Minilik biddeen nyaata. Waan biraa waan nyaatu qaba. Biddeen jennaan waan tokko jedha. Biddeen akkaataan biddeen tolfamu yoo ilaaltanii ta'e xaafiin kun daakamee baaburri yookiin wofcoon daakuu dadhabee garaa namaa keessa erga namni isa nyaatee boodallee garaa namaa keessatti illee daakamuu dideet kanaaf na dhukkubsa. Inumaatu akkanatti fakkaatutti biddeen erga nyaannee boodayyuu biddeen irraa vaayitaamiin argachuu miti. Biddeenichi miti inni nuti nyaanne kuniyyuu qaama keenya keessaatti waan vaayitaamiina barbaadu natti fakkaata. Dhugaatii yeroo taa'ee ilaalu waraana Minilik kana nyaateetu loluu dhufu. Gujiin keenya kun humna waan qabu aannan waan dhuguuf yeroo baay'ee waraana Minilik gana dhukkeerraa kaasaa oola. Minilik baay'ee aara waraana ergaa waraana achi deebiin jiru. Inuma ergaa hin deebi'u hin rakkate. Gaafa rakkatu warra adiidhaa wajjin wal dubbisuu jalqabee jira. Warra Beeljeem wajjin yaa Beeljeem jedheeni bar Beeljeem. Gujiidhaa wajjin yeroo baay'ee lolatti seenetanii takkaan jifadheen beekuu jedhe laala. Gujiin kun waraana kiyya numan erga waraanni hin deebi'u. Numan erga hin deebi'u. Maal abbaa kanaa hojii jennaan mee akkamittiin loltaa jedhanii lolli ka dur eeboo fi gaachanaa wal lolu ture. Akkas godhee lolaa jennaan dhaggisuun faashina kaafedha. Amma akka gara biraatti lollaa jedhan akka gara biraatti loluu jedhan akkaminni jennaan qawweetu jira jedhaniin Beeljiik ka jedhamu kana Minilik isaan irraatii bitatee yookiin isaan irraatii ergifatee fudhateetu gujii keenya wajjiniin akkuma kanaan duratti har'a taraan kan Minilikii kottaatii wal'aansoo wal qabanna kottaa walii baana jennaan gujiin keenya inumaa akkam yennaan nu tuffatu keessaa namichi gannu waama jedhanii waraana isaanii fudhataniitu dirree lolaatti deemanii jechuudha. Yeroo isaan dirree lolaatti deemanii edaa taphni kun jijjiirameera gujiin keenya quba qabu edaa haala jijjiirame gujiin eeboof gaachana qabateetti fiiga inni sun achi waraana Minilik qawwee dhukaasa. Waa dib jedha gujiin lip jedha. Achi waa dib jedha asii gujiin lip jedha. Waraanni gujii kun hooggan isaanii dhaabbadhaa jedhe. Waa dib jedha gujiin lip jedhaa jedhe jira. Waa dib jedha gujiin lip jedha. Kun seenaa keenya seenaa gabaabaadha. Waa dib jedha gujiin lip jedha. Waraanni Minilik achi dib godha gujiin asii lip jedha. Akkasittiin gujii kan keenya cabsee jechuudha waraanni Minilik. Waraanni har'a jaalmarroo fi jaalgollichi leenjisan garuu isa kakaleessaatti waa dib jedha gujiin lip jedha jedhu osoo hin ta'in waraana paakeejiin isaa guutummaatti leenji'edha. Waraana hammeenya qabu gaarii goota kan dheessine kaaqlee qabu ka sharrii qabu ka tonkolii qabu paakeejiin isaa waraana guutu waraana ilaammatee waan dhabne waraana kaayyoo qabu waa hundaan waraana guutamee kana ijaaraa jiru.
gurbaa tokkotu eeggadda biyyarraa dulee akkasaan jedhe waraanni marroo ofaa makkatti lolu tokko sitti munaan jedhe bara akka adda tokkotti lolanaan jedhe yennaa aqlii qabu keessaa xiyyitii dhukaasee yookiin diina wajjiniin wal'aan sol qabee xiyyiitiidhaan diina dha'uu qofa ta'in ta'in aqliinaan si lolanaan jedhe akkam godhee lolaa jennaan waraana agaazii fi waraana marrootu qawwee walitti aggaambataniitu taa'aa jiru naan jedhe waraanni marroo kun yennaa aqlii qabu keessaa kottaa akkas goona waliin jedhanii jedhe akkam goona jennaan maqaa isaanii waamna jedhan jedhe ክፍሎም አቤት አደት አለማየሁ አቤት አደት ታደሰ አቤት አደት tokko maqaa isaanii dhahaniitu dhukkirraa kaasanii jedhe bara achii booda isaanis dammaqaniit callisanii jedhe bara erga xiqqoo callisanii booda kottaa akkuma isaan maqaa keenyan waaman sana nutillee maqaa isaanii waamnaa jedhan jaalmarroo jennaan cal gollichaa cal Fayyisaa cal Abdiisaa cal ammallee inni kan keenyaa kun xiqqoo eeggateetuma maannoo aan jaalmarroo buloo ixarraa jennaan eneen jedhe adda isaatti daawwattoota keenya kabajamoo qophiin kaarraa kun asuma irratti raawwatti haga torban dhufu walitti deebinutti halkan gaarii yookiin guyyaa gaarii isiniin jecha kan isin keessumsiisu ana Daawit Mekonen dhugguun ta'u warra kaameraan waraabanii wajjin halkan gaarii yookiin guyyaa gaarii isiniin jedha Oromiyaan bilisoomtii fayyaaf nagaan dhabina bye bye